Enggak milkiin kuma shantamani galchaaf jedhee ture. Lammaffaa ammoo namni wayiillee baabaan ni beeka jedheetiin haasayaa ture. Namni sunillee kuma tikeetii irraa ni mura jedhaa ture. Anillee gama kiyyaan faamiliin kuma dhibbaa fi wayi guuranii akkaawuntii irra galibichaan kuma dhibbaaf wayi. Achiillee as birriin galeellee ni jira. Akkaawuntiin irra galee garuu akkaawuntii aadamiiti jechuudha. Birriin irra galeetiin jedhe jechuudha. Sii galee an aadamiin jalqabayyuu Dubaayin keessallee jira hin se'u hin beeku anini. An nama biyya biraa jiru obboleessa siifa waan akkas akkasiisan se'a. Kuni luttuudha namatti hin dhiyaatu adda fiddeema. Abeebtii bakka inni jiru hin beektu. Na barreessanii keessan na barreessanii bar gurbaan akkanaati. Waan akkanaati bara gurbaan birriirra gurartan jennaan rifadhee uummatuma. Akkamitti jedhan qooye? Wallaa keessan sagalee sii qaba rabbi kakadhee. Qooye ana haasaanis minima yaa mataamu. Ana hattu akkana jedhanii miti haadha faadha sitti himu anjishi tuman waa dhabsate qooye qof jetta gaafadha. Sirasirata hin oolishim? Sirasirata hin oolishim? Qasamal billaa jechuudha amma booda koomanta akkasatti deebii barreessi warra bulkaaba tu warra daallishi. Yoo anamni callisu jallisa. Koomantii nama waa arrabsuu edda mana keessanitti ishi kootu aadamiinin yookaa xaxiidha jedhanii yookaa immoo hattuudha jedhanii yookaa immoo kijibduudha jedhanii እኔ ሰውየው በአካል እንደዚህ ሪሌሽን ምናምን የለንም ግን የማንኛውም ባክግራውንድ አዲ hattuudha leebaadha in qoradha background ለማዱ በከረደሜ ወኒ አደም ረዋካኒ ሆ ጅራተ ወፈደ ያበለሱ ሰውየው nama keenya kanatti maxxanee kiisii fi keessa fi agarsiisu. Akka bofa wanni deemu adda deemee hojjetata namichi nama dalagatu isaraan haaftillee hin qabaa fedhu daggamateetu haafidu akkuma rakaanillee haaftillee hin qabaa namatti hin dhiyaatu nama jala hin deemu Oromoon immoo nama akkanaa waan gaarii hin himtu. Okay? Saandusha argate adda qaloo godhaa xibsi adda xaloo godhaa yoo fedhe dhuguu deemee qilee seenee baara seenee bakka fedhe seenee adda ofii godhaa yaammachuudhaan yoo kiisii keetii fi hudduu ta'e quxurii hin beekin Oromoon ajumaan keessattuu gaarummaa kennimtu. Inni osoo yana laaqu wajji nyaadhee hojii dhugee saayimuu mafirra guufi beeki. Qaaloogin baakgiraawundii nama biyya kanaa takka takkaan beeka. Buleeskee umanaan kan hin dhiisi. Sadaqaa dhugaa isaa midhanii. Umanaan kan hin ana. Nama biyya kanaatti na gaafadhu nama sharrii xamaaxamus ando isitti nimu nama waan fedhe haga fedhe duriinati waan abbaati deemee waan gaarii dalagatus na gaafadhu. Mee nama tokko jessa wajjin hariiroo qofiiti koottaa dhimmi olgalaadhiin warra jiraatu kana koottaa dhimme ka amma badooma namaa himan kana mee koottatii waan badaa isaa koottatii himaadhiin olgalchii yellam maa namatti kanuun mana sii kun eke birri ada biratti guuranii yoo inni birrii takka mure birrii sanatti gurame yoo beeytan yoo inni birrii takka mure illee wajjin nyaataa jira okay birrii san kaashii sabboontuuf yoo hin galin anillee wajjin nyaataa jira miknaatum hanga har'aatitti fakkeessa fi wacaafeddoo adda addaatti argee hin beeku ani yoo immoo nyaate immoo chiggireen lama namni waan birootu naasaa mitiree okay kunillee akka tokko simaddiin jira hin beekaa gaafadhu badooma isaa wajjin turanillee gaafadhu rakkoo akkasii qabaannanii wanni bira tarruuf tokkollee hin jiru. Maal aadameen nu oli nama badaa taanan eenyu oli maal fida oluma lolaa minan beekatti walitti magaltaa bara waan biroo maataa barafaa ta'e dheeraa kan minuma himataa ko biyyu magaltaa bara jaannan itti dhabdu tokko hin jiru. Aadam abbaa qabeenyaa fide yoo ta'e qabeenya isaatti qabeenya malee nu asfaraarraa hin danda'u badii akkasii jiraannaniin warra sibira jirullee gaafadhu Oksosoo abdillee abdi Sumaalee in beekaa gaafadhu birrii sanii warra nyaata siin jedhe sadiif saalfataa fi aadamtu nyaatee saalfataa achi booda laalla keessaa akkasumatti gabaabsina warra annaa basaa'u. Salaam alaikum. Bitomi oye bitomi ransi bila kota. Yo kamu sudah bila kota. Dubbadhu baba. Ada faate amma rabbi duwwaano adubbisu qulqulluu rabbuma tokkocha annama kana guyya tokkochallee jecha badaa jedheen hin qabu jecha reefinni jedhu san fuulaa fi fuulatti gastii isaa seenee haasaa osoo haasofnu haasaa keessa laayisansi illee baafadhee jira ulaagaalee hundaa guuttadhee jira waan jedhu inni kaasee jennaan yaada mataa kiyyaa yeroo sanitti dhiyeesseef gaafin ani gaafachuu danda'e
laayisansis guuttadhee jira ulaagaalee hundaa guuttadhee jira waan jedharraa kan ka'e anaaf gara laafuun osoo inni na arrabsee guyya tokko deebisee fi hin beeku na beeka inni tanakka ka'e wajjiinis nyaanne wajjiinis jechuun keerillee haa ta'u sharrillee haa ta'u inni tanakka ka'e na beeka jechuudha garuu immoo amarraramee akka nama argiteetiniin ani waa isa godhe jecha akkasii gizee inni dabarfatu ani xurumbaa ta'eetii miti habiibti maqaa kana gaafaati naamoo gaaftu aamin jedhee fudhee ani eenyummaa kuyya ka beeku anaa fi ana qofa gaafa ilma namaa kanaa sagalee taatu gaafa sagalee keetitti fayyadamtee taayilentii keetiin waan tokko gootu sun konfiidansii mataa keetiiti eenyus haa ta'u eenyullee ani kana ittiin qaanfadhu sagalee kiyyatti hin qaanfadhu sagalee ta'uuf ittiin qaanfadhu hariiroo jiruu fi jireenyaa keessatti ilmi namaa gaafa waliin jiraatu akka itti waliin jiraatu isteeppii mataa isaa eeggatee akkamitti akka jiraatu abba beeka kanaaf waggaa 8 jira biyya kana keessa guyya tokko namaallee ollolee hin beeku namaanis olii bu'ee hin beeku ilma namaatiif garuu kallattii furmaataa ta'ee beeka sirriitti wal beeyna waan ta'eef yeroo tokko dubbii gaafa dubbannu dubbiin nuti dubbannu sun tariiti namatti quba qaba gaafa jennu sababni waan sanii hoo jennee ilaaluullee barbaachisummaa qaba haadha faatee ani ka gara laafoo baay'een dubbadhu maaliif gara laafoo xanaqqaqee isa beeka waan ta'eef afaan isaa osoo hin taane garaa isaa beeka waan ta'eef ani sodaa arraba isaallee hin qabu na arrabsee beekaallee osoo waan takka ittiin balleessin okay jechoota af walamtaa akka jedhasan dogongora afaanii bahu ani akka dogongoraatti hin fudhu maaliif laayisansi illee fudhee jira waan kana hojiitti gadi bahuuf deemaa jira jennaan ulaagaalee silaa heeraa fi seera biyya kanaantiin wal qabsiise gaafii gaafachuun kiyya akka abaarsatti fudhatamuu qabu ammiyyummaa biraatiif hin jenneena waa'ee laayisansii qabaachuu osoo dubbachuu baate keessan gaafachuun sirriidha garuu afaan isaatirraa dursee waan ba'eef gaafii san gaafachuu danda'e walumaa galatti gara sabboontutti sii deebi'a ani sabboontu akka nama tokkotti walitti dhiyeennaan wal beekuu baannullee biyya kana keessa yeroo wajjin jirrutti hariiroo gaarii namoota nama waliin qaban fakkeenya onlaayinii kanarratti dhimma hojiitiif sochii gootii namoonni isiin wajjin ooltuu fi namoonni isiin wajjin sochootu murteessaadha haadhafaa ta'e fakkeenya amma gara laafa osoo waa ta'e haga amma sabboontu waa taate kan osoo gara laafa waa ta'e akka sitti himaan dhugaa jirtu sitti himaan maaliif hariiroo gaarii ummata wajjin qaba afaan kee kun gatii si kafalchiisa haadhafaa ta'e akkamitti yeroo jiruu fi jireenya kee keessa